egaa ummata Minisootaa kana yoo ka muratan yoo quuqaman achitti dhufanii maqaa Oromoo ijoollee isaaniitirree haa baasisan ofumaa irree haa geeddaratan maqaa. Oromoon akkuma aadaa qabu akkuma afaan qabu maqaas qaba. Maqaan Tolasaa Badhaasaa qabna. Boontuu Sooretti Dureetti kana qabna. Maqaa ijoollee isaaniiti warrumti biraatirree eenyumtu maqaa hiika qabu maqaa namni beekuu danda'u akka ijoollee isaaniitii baasan. Amma Mahammad Kadijaa hoggaa jedhame Oromoo ta'an hin beeku hiikasaa. Amantii haa amanan maqaa Oromoo haa baasaniif maqaa nuyi beeknu maqaa hiikasaa beeknu ijoollee isaaniitii haa baasan.